Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Ammaluma sagantaatti nu wajjin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lixa Shaggar Adaa Bargaatti bakka adda addaatti woboon lola jabaa raayyaatti Biltsiginnaa irratti taasiseen gandoota baadiyyaa akka Booraatii fi gama kaaniin bakkoota biroo lamatti itti marsuudhaan tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen paatroolishan barbadeessuudhaan humnoota waraana Biltsiginnaadha 87 ol bakka awwaalchaa Oromiyaa taasisee jiraachuun beekame. Ona Illuu Galanitti ammoo lola jabaa gaggeeffamaa oole woboon loltoota raayyaatti Biltsiginnaa 93 ol tan bakka awwaalcha isaanii iyyoo Oromiyaa gochuun adabu. Biltsiginnaan humna dabalataa ergitus ammoo bakka osoo hin gahin waraanni bilisummaa Oromoo daandii itti cufuudhaan marsee rukutee duubattis deebisee jiraachuun beekamee jira. Abuun Gindabirat bakka addaa irbuu tokkittiitti ammoo lola kaleessa gaggeeffame loltoonni Biltsiginnaa 70 ol marfamoo boojala galuudhaan ajjeefamanii jiraachuun beekame. Kana malees ammoo Shaggar Kibba Lixaa Ammayyaa fi Wancii jidduttis lola kaleessa gaggeeffame loltoonni raayyaa Biltsiginnaa 72 erga woboon irraa ajjeese ammoo duubattis deebi'anii jiraachuun beekamee jira. Wallagga Goobbusayyuutti ammoo lola cimaa guyyaa lamaaf gandoota adda addaatti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo lixa biiftuudha olaantummaa guddaa humna diinaa irratti ammoo agarsiiseen loltoota diinaa shaalaqaa tokko ammoo guutumatti barbadeessee jiraachuun himamee jira. Lola kanaanis ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon lixa biiftuudha loltoota raayyaa biyya Biltsiginnaa 260 ol du'aayyoo gaggeessan. Kanaafis ammoo bittinnaa'anii akka jirantu himamee jira. Ona Qondaalaatti immoo dhalattoonni Oromoodhaa 22 ta'an raayyaa biyyattii keessaa mooraa diinaa keessaa miliquudhaan jajjabee waraana bilisummaa Oromoottis makamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasaa jiru jiddu galeessa Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatti barbadeessuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Ijoolleen Oromoodhaa otuma immoo diinni Oromoodhaa lafarraa balleessina jechuudhaan itti wal guurratanii itti deemaa jiranii guyyaa guyyaadhaan humna diinaa Abiyyi Ahmadis akka baala mukaatti harcaasu gubbatti argamanii jiddu galeessa Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatti mootummaa Abiyyi Ahmad waraanni bilisummaa Oromoo mogalee muruudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad baay'inaan fixee bakka awwaalcha isaaniitis Oromiyaa godhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon Oromiyaan bakka awwaalcha diinaati akkuma jeen ammoo lola guyyaa lamaatiin humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman 400 ol barbadeessuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis akka malee naasisee jira. Yeroo humnoota naannoolee garaagaraatii fi raayyaa biyyattiitii fi waraana Shaabiyaadhaa Oromiyaatti bobbaasuudhaaf mootummaan Abiyyi Ahmad sochii gubbaa jiruu fi gama kaaniin humna addaa Oromiyaatii fi raayyaa biyyattii baay'inaan ammoo Oromiyaatti galchee jiru kanatti waraanni Oromiyaa keessa galee yeroo ammaan tana waraana bilisummaa Oromootiinis akka malee manca'aa jira. Humni addaa naannoo Oromiyaatii fi milishaan naannoo Oromiyaadha humnoota diinaatii wajjin saba keenya Oromoo fi obboloota keenya Oromoo gubbattiin dhukaafnu jechuudhaan mooraa qabsoo Oromoottis harka laachaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad akkuma humna addaa Oromiyaa shakkaa ture wanti inni shakkaa ture isa mudattee jirti. Cunduura naannoo Oromiyaatis ammoo humna addaa Oromiyaatii fi gama kaanii milishaarraa shakkii kan qabu humnoota garaagaraa Oromiyaatti galchuudhaaf Abiyyi Ahmad wajjin ammoo kan murteeffatee walii galee. Humni addaa Oromiyaatii fi milishaanis yeroo kanatti waraana bilisummaa Oromootti harka laatanii waraana Abiyyi Ahmad dura dhaabbachaa jiru. Ijoolleen Oromoodhaa humna diinaa gubbatti jiddu galeessaa fi gama kaaniin lixattis injifannoo guddoo gonfatanii jiru. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti sakattaa daandii konkolaataa irratti ammoo taasisaa jiru itti fufee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee maratti daandii aanuutarraa gara godinarraa ammoo gara Finfinnee geessu mara yeroo irraa gara yerootti ammoo sakattoon akka konkolaataa uummataa dabarsuun
konkolaataa diinaa ammoo sochii dhorkee mootummaatti yaaddoo guddaa uumaa ture gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Haaluma kanaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa baatii lama oliif ammoo sakattaa daandii taasisaa ture itti fufuudhaan arras ammoo boon kibbaa aanaa Bulee Horaatti daandii guddaa Itiyoo Keenyaa wal qunnamsiisu kaleessarraa kaasee haga ammaatti ammoo sakattaa cimaa irratti gaggeessaa jiraachuus beeksisee jira. Yeroo mootummaan Abiyyi Ahmadii fi kan naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan kibba Oromiyaatti humna naannoo Somaalee galchuudhaaf ammoo iyaalaa jiran kanatti waraanni bilisummaa Oromoo boon daandii guddicha Itiyoo Keenyaa wal qunnamsiisu to'atee jiraachuudhaaf sakatteessa cimaa ammoo irratti gaggeessaa jiraachuus beeksisee jira. Ijoolleen Oromoodhaa halkanii fi guyyaas hojjechaa jiraachuu himaa jiru. Diina Oromootii fi Oromiyaadhaa ammoo balleessuudhaafis tattaaffii jabduu gubbaa jiraachuudhaaf diina gubbatti ammoo injifannoo jabdus gonfachaa jiraachuu himaa jiru. Kibba Oromiyaattis ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boon torbee darbe sanbata guddaa fi sanbata xiqqaa lola jabaa humnoota waraana biyyattii Izii Kibbaatii wajjin godheen magaalaa Mooyaalee keessatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu fixee kan ture yommuu ta'u ammoo lolli ammas kibba Oromiyaatti adeemaa jiru hin dhaabbanne. Waboon ammoo kibba Oromiyaadhaa godina Gujii lixaatii fi Gujii baattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessaa jiraachuudhaaf magaalota godinoota gurguddoos ammoo qabachuudhaaf sochii jabduu gubbaa jiraachuus beeksisee jira. Abbabaa Garasoo Shimallis Shanee balleessi jedhee ammoo yoo ergu karumarraa namoota nagaa qabuudhaan Shanee qabne jedhee namoota nagaa dararaa rakkisaa akka jirutu himamaa jira. Miidiyaaleen mootummaa Bilisiginnaa akka gabaasaa jiranitti karoora guyyaa 30 keessatti balleessu garee Abaa Shanee sosochiisaa ammoo bal'ise godinaalee Wallaggaa afran Gujii Shawaa lixaa fi Shawaa kaabaatti yeroo ammaan tanaa qaamolee nageenya naannichaa fi federaalaa garee shawar keessa kanarratti ammoo tarkaanfii qindaa fudhachaa jiru jedha miidiyaaleen biyya keessa yoo gabaasu. Kana malees ammoo miidiyaaleen mootummaa yeroo gabaasan akka jaanitti hidhattoonni garee shawar keessaa Shaneedhaa gocha isaanii kanatti gaabbanii gara jireenya isaanii nagaatti deebi'uudhaaf fedhii yoo qabaatan mootummaan naannichaa ammas isaan simata jedhanii jiru. Afaan biraatiin ammoo garee Abaa Shanee kana ni balleessina dhaadannoo jedhu miidiyaa isaanii kanaan ammoo yoo dhageessisan ammas deebi'uudhaan afaanuma kanaan gocha isaaniitti gaabbanii gara jireenya isaanii nagaatti deebi'uudhaaf fedhii yoo qabaatan mootummaan naannichaa ammas isaan simata jechuudhaan waboo kadhachaa jiru. Waboon ammoo kadhaa Bilisiginnaa kana biraas kutee jira jedhan keessa beektoonni. Waraanni bilisummaa Oromoo boon kan diinni isa sodaachisu osoo hin taane ammoo kan diinni isa sodaatu ta'uudhaanis mul'achaa jira. Bilisiginnaan waraana bilisummaa Oromoodhaa balleessina jettee humna qabdu ammoo jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin lixaa kaabaa fi akkasumatti illee kibbatti bobbaasan illee humni isaanii waraana bilisummaa Oromootiin hobbaa jiraachuu fi bakka hedduttis ammoo danqamee akka jirutu himamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa guyyaa 30 keessatti humna kana nan balleessa. Humna federaalaa fi gama kaaniin naannoo wajjin taane humna kana guutumattuu dhabama isaan goona jaanii itti galan ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka hedduttis humna isaanii balleessaa jiraachuu himaa jira. Keessattuu kibba Oromiyaa gama kaaniin lixaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti waraanni Abiyyi Ahmad heddumminaan bobba'ee akkuma baala mukaatti harca'aa jiraachuu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idil addunyaadhaa Odaa Tarbiitis fuula Tiwiitarii isaanii gubbatti dhiyeenya kana barreeffama maxxansaniinis himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachaa jira jedhan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoodha. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo tarkaanfii humna kana gubbatti fudhanne ummataaf ifa gochuuf jarra jechuu malee humna kana gubbatti tarkaanfii fudhataniin meeqa akka ajjeesanii fi eessatti ammoo humna kanas akka booji'anii fi gama kaaniin akka dhabamsiisan haga ammaatti kan himanis hin qabu. Kunis ammoo ajandaa sobaa qopheessanii akkuma ammaan duraatti Shanee balleessinee galle jechuudhaan deebi'uudhaaf kan haala mijjeeffachaa jiran jechuudhaanis himamaa jira. Waboon ammoo ittuma mudduudhaan humna isaanii barbadeessaa akka jirutu mul'achaa jira. Gama biraatiin ammoo waraanni Bilisiginnaa gama hundaa waaroo salphinaa uffachaa jira. Waboon kallattii maran ammoo tarkaanfii ofirraa qolachuu diinarratti godheen qe'ee diinaattis rifaatuun hamaan uumamee jira.
keessumaa ammoo lola dirree waraanaa karaa Wallagga Bahaa Goobbu Sayyoo fi gama kaaniin godina Salaalee Laga Jaamaatti gaggeeffameen loltoonni bilisiginnaa tokko hin deebine jedhamee jira.